Oduu amma nu qaqqabeen itti gaafatamaa haja alaa fi itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqee Mokonnon guyyaa har'aa aangoo irraa kaafamuu dhaga'amee jira. Bal'ina oduusaaf yeroo biraa kan walitti deebinu ta'a. Ashamaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Guyyaa har'aa odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an tokko qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Humni waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal bira qabamee yeroo ilaalamu maal fakkaata? Waraana garaagaraa keessaa kan turan biyyoonni lamaan waraanaa fi humna hidhannoo waliin ginnee akka qaban odeeffannoo idil addunyaa humna waraana biyyoota gabaasu agarsiisa. Humni waraana waliigala biyyoota madaaluun sadarkaa biyyootaaf kan laatu Global Firepower bara 2020tti dandeettii waraana biyyoota 145 guddina waraana isaanii irraa kaasee hanga meeshaa waraana hidhatanitti sakatta'eera. Haaluma kanaan Global Firepower biyyoota 145 keessaa Itoophiyaa sadarkaa 49ffaarra yoo kaa'u, Soomaaliyaanis sadarkaa 142ffaarra kaa'ee jira. Itoophiyaan akkuma guddummaa ishee biyya keenya nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa tiksaa jirti. Raayyaan ittisa biyya keenyaa biyya Sudaan Kibbaa Daarfuritti nageenya biyyattii tasgabbeessaa jira. Akkasumas biyya Soomaaliyaa keessatti garee shororkeessaa addunyaa Alshabaab ittisuun nageenya biyyattii tiksaa jira. Kanaaf Itoophiyaan biyya guddoo gaanfa Afrikaa kan nageenya biyyoota qaxanaa kana keessa jiranii tiksaa jirtudha. Guddummaan Itoophiyaa seenaa irraa yoo ilaalle gaanfa Afrikaa qofatti kan daangeffamu miti. Akka seenaan ibsutti Itoophiyaan haadha bilisummaa Afrikaanotaa jedhamuun beekamti. Biyyoonni Afrikaa garbummaa koloneeffattoota Awurooppaa jalaa kan bahan deeggarsa Itoophiyaan isaanii taasisteen ta'us beekamaadha. Itoophiyaan akkuma diinota baay'ee qabdu injifannoo gurguddaa sammuu diinota isheen ol ta'ee galmeessuun mataa diinota ishee gadi qabaa injifannoo caalmaaf imalaa jirti. Kanaaf guddina Itoophiyaa humni dhaabuu danda'u akka hin jirre beekamaadha. Injifannoo kana duuba immoo ilma abbaa gadaa gooticha Dr. Abiyyi Ahmedtu jira. Bichuun biyya badhaate ijaarii dhaloota dhaalchisuuf boqonnaa malee hojjechaa jiraachuu ragaan guyyaa kaleessaa IMF baasee gahaadha. Diinonni Itoophiyaa ni wacu ni bo'u. Uummatni biyyattii garuu isaan gararaa deemuun boonee biyya maqaa hiyyummaan barbaayee waamamaa turtetti maqaa gaarii bocuuf jira. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii guyyaa har'aa qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.